Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doftota jabbotu fi jabbo TikTok yoo yaasin jenne jirra. Warroonni amantaa muslimaa taatan baga isin ga'e sooma kabajamaa fi jaalatamaa amataati. Baga isin ga'e isin jechuu barbaada. Akkasuma hordoftoota amantaa muslimaa addunyaa kanarra jiran kan addunyaa kanarra jiran ka afaan keenya beekuuf ka afaan keenya beeknillee baga isin ga'e baga itti gammaddan. Ramadaan guyyaa guyyaa kamisaa eegala jechuudha. Halkan guyyaa har'aa jechuu har'a obboroo halkan yookaan sahura halkan keessaa sa'aatii tokko lama haga sadii iditti obboroo kaasanii boritti loltanii jechuudha. Alhamdulillah yaa rabbi kabara hegereetiin nu ga'iisin jaa warri hundi keessanuu hiriyoota kiyya akkasiin bira Gaga'uu jenna waan laaftuu fakkaate waa meeqa targame waa meeqa dhalate meeqa fayyaa dhabe afiyaa rakkate meeqatu khasaare waan dur dhaabbate meeqatu salphate meeqatu jal'ate.